qorannaa keenyatti fufna. Obboleessa kadhata godhatameef guddaa galateeffannaa. Ammas Waaqayyo akka nu kadhatamuuf abdii godhataati. Filiphisius boqonnaa 1:1 akkas jedha. Sagaleen koo hunduma keessan bira dhaga'amaa? Tole. Filiphisius 1:1 nuyi Phaawulosii fi Xiimotewos hojjettoonni Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Filiphisius jiraatan hundumaa gara warra ilaaltotaa fi gargaartota waldaa kiristaanaa kana caafuu keenyaa jedha. Phaawulos eenyuun akka waamame kanaan dura yeroo ergaa ofii dabarsu adda baasee kaa'aa ture. Eenyutu akka isa waame? Har'as isin warra karaa Kiristoos Waaqayyoof qulqullaa'anii jedha. Kanaaf nuti Waaqayyoof qulqullaa'uu kan dandeenyu karaa eenyuuti? Karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Sababni isaa Abbaan tokkocha ilma isaa dabarsee maal nu godhe? Nuuf kenne jechuudha. Tokkocha ilma isaa dabarsee nuuf kenne. Amma ilma isaa nuuf kennuunsaa ilma isaa akka fakkaannuuf jechuudha. Ilma isaa nuuf kennuunsaa ilma isaa akka fakkaannuuf. Karaa ilma isaa fuula Waaqayyootti maal taanee argamna jechuudha? Qulqulloota taanee argamna jechuudha. Kanaaf xalaa kana Phaawulos kan inni barreessaa jiruufi ilaaltota jechuun Phaaphaasii warra geggeessitoota jechuudha. Gargaartota inni jedhaman kun ammootu daaqonoota. Kanaaf ergaansaa ispeesifikalii karaa addaan kan inni darbaaru warra geggeessitoota, warra gargaartota or diaakonsi warra jedhaman Ingiliffii jecha kan inni lama maal jedhee kaayaayyuu to bishop and deacons jedha. Bishoppota yookaan warra geggeessitoota ta'aniif caaffata kana karaa addaan yeroo inni baasu arginu jechuudha. Kanaaf qulqullaa'uun keenya karaa Kiristoos Waaqayyo Abbaadhaaf jechuudha. Galanni keenyas Efesoon yeroo dubbifnu Efesoon boqonnaa 5:20 irratti maal jedhaa dubbisaa turre? Efesoon boqonnaa 5:20 irratti yaada akkas jedhu dubbisaa turre. Hundi keenya dubbifachuu dandeenya. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii Waaqayyo Abbaadhaaf maal godhaa jira? Galata galchaa. Kanaaf qulqullaa'uun Waaqayyo Abbaa fuulduratti galanni keenya Waaqayyo Abbaadhaaf, saganni keenya Waaqayyo Abbaadhaaf karaa eenyuun? Karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Filiphisius boqonnaa 2 yoo baane mata waan biraatti daballee ilaalla jechuudha. Kanaaf warra karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoof maal ta'an qulqullaa'anii mandara Filiphisius jiraatan hundumaaf gara warra ilaaltotaa fi gargaartota waldaa kiristaanaaf kana caafuu keenyaa jedha. Lakkoofsa 2 Waaqayyo Abbaan keenya barsiisaa Hayilee barsiisaa Xibabuun na biratti bilbilaaru. Lakkoofsa 2 Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu jedha. Eenyu nagaa isiniif haa kennu jedhaa? Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu jedha. Kanaaf maddi nagaa, maddi ayyaanaa eenyudha jechuudha? Waaqayyo Abbaa fi ilma isaa Gooftaa Yesuus Kiristoosii jechuudha. Yeroo baay'ee macaafa qulqulluu keessatti ayyaana kanaan dura Efesoon keessatti yeroo qorannu Waaqayyo ayyaana ofii nutti agarsiise. Ayyaana isaa kan nutti agarsiise karaa eenyuuti? Karaa ilma isaa dabarsee nuuf kennu. Ayyaana jechuun maal jechuudha? Kennaa tolaa jechuudha mitiire? Kennaa tola waan nuuf hin malle kan nuuf kenname jechuudha. Ayyaana jechuun akkas. Kanaaf Waaqayyo ayyaana nutti agarsiise kan jennu ilma isaa tokkicha dabarsee maal nuuf godhe? Nuuf kennu. Kiristoos ayyaana nutti agarsiise gaafa jennu maal jenna? Eenyummaa ofii lubbuu ofii dabarsee maal nuuf godhe? Nuuf kenne jechuudha. Kanaaf ayyaana nagaas isiniif haa kennu jedha. Waaqa nagaa, nagaa Waaqayyoo jedha macaafa qulqulluu iddoo baay'eetti. Kiristoos immoo maal jedha? Nagaan ani isinii kennu, nagaa akka addunyaan isinii kennituutii miti. Phaawulosis maal jedhaa? Nagaa Gooftaa Yesuus Kiristoos maal goona jedha? Lallabnaa jedha. Kanaaf macaafni qulqulluun ifa godhee kan inni lafa nuu kaa'u maddi nagaa Waaqayyo Abbaa keenya, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis akka ta'e yeroo hundumaa macaafota Phaawulos lallaba yookaan caafata ergaa inni barreessu hundumaa keessattuu seensa irratti kanuma argitu jechuudha. Waaqayyo Abbaa keenya bira, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis bira ayyaanni, nagaan,
isiniif haa ta'uu jedhee yeroo inni barreessu arginee isin jenna jechuudha. Tole. Lakkoofsa 3 irratti an Phaawulos yeroon isin yaadadhu hundumaatti Waaqayyoo koo nan galateeffadhaa jedha. An Phaawulos yeroo isin yaadadhu hundumaattu Waaqayyoo koo maalan godha jedha. Nan galateeffadhaa. Yeroodhuma an kadhata kootiin hunduma keessan yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadhaa jedha. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Yeroo hundumaa kadhata koo keessatti isin yaadadhaa. Naannoo warra Filiphisius kan jiran karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaadhaaf warra maal ta'an? Warra qulqullaa'anii jechuudha. Warra qulqullaa'an. Lakkoofsa 5 ammas yaalaaru yoo dandeettan aad godhaati. Ishee itti fufaanii. Barsiisaatti babu lakki. Barsiisaa Ileedhaan jedha. Okay. Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irraa. Isin biran galle. Na biran galle. Isin biratti hin guute barsiisaa Ilee. Waan sana didee iskiin ayyaana. Okay. Iddoo namatu wal jala na jalaa seene hin guute na biratti. Okay. Okay. Lakkoofsa 5 irraatti fufnaa. Kadhata koo keessatti guyyaa duraatii jalqabdanii amma irraatti hojii wangeela keessaa waan qabaattaniif Waaqayyoon nan galateeffadha jedha. Waaqayyoon nan galateeffadha. Dhugaadha. Hojii wangeelaa keessaa qooda qabaachuu keenya baay'ee murteessaa akka ta'edha kan inni qabu. Kadhata koo keessatti guyyaa duraatii jalqabdanii amma irraatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe amma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan kadhadhaa jedha. Fiixaan akka baasu nan kadhadhaa. Inni hojii gaarii nu keessatti jalqabe eenyudha? Waaqayyodha jechuudha. Waaqayyodha. Kanaaf jireenya keenya keessatti hojii gaarii inni jireenya keenya keessatti jalqabe Waaqayyo galmaan akka ga'u jireenya keenyaan isaaf eenyummaa keenya dabarsinee of kennuu akka qabnuu fi hojii wangeelaa kana keessatti gahee qabaachuu akka qabnu nutti meetiin jedha jechuudha. Sorry. Na biratti yaalaaru meesajii barreessaa fi. Okay. Kanaaf hojii gaarii inni isin keessatti jalqabe galmaan. Jalqabni hojii gaarii kanaa eenyuun jalqabe nu keessatti? Karaa ilma isaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos hojiin gaariin kun kan inni nu keessatti jalqabe. Galmaan gahiinsi hojii kanaa immoo eenyudha? Gara guutummaa Gooftaa Kiristoositti guddachuu kennaan galmaan gaha jechuudha. Gara guutummaa Gooftaa Yesuus Kiristoositti guddachuu kennaan galmaan gaha. Hojiin nu keessatti jalqabe kun maal ta'a? In xumurama jechuudha. Xumurama jechuun Efesoon keessatti waa'ee ijaarsa manaa ilaalaa ture. Ijaarsa manaatiif hundeen ijaarsa manaa eenyudha? Gooftaa Yesuus Kiristoos. Dhagaan golee qajeelchuu eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Xumurri ijaarsa mana kanaa kan inni xumuramu gara guutummaa Gooftaa Kiristoositti yoo ol guddannedha jechuudha. Kanaaf hojii gaarii inni isin keessatti jalqabe amma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan amana jedha. Hojii gaarii inni jalqabame Kiristoosin fakkaachuu kenna, gara isaatti guddachuu kenna, amala isaa uffachuu kenna jechuudha. Kanaaf kun hojii gaarii isa guddaadha. Kan jalqabame maal ta'uudha? Galma ga'uudha. Kana eenyutu jalqabe? Waaqayyo akkana jalqabe lafa kaa'a. Waa'ee hunduma keessanii yeroo yaadu immoo garaan koo waan isin bira jiru hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuttis ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha jedha. Hidhamuu koo keessaa qooda akka qabaattan, cimsee dhugaadhaaf falmuu koo keessaa akka qabaattan, akkasumas immootu ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessaniyyuu akka qabdan yaaduu kooti jedha. Argitanii dhugaadhaaf falmuu, wangeelatti cimsanii dhaabachuu, akkasumas immootu
yaada hidhamuu koo keessaas akkasii qooda qabaattan nan barbaada. Nan amana jedhaayyuu. Kanaaf wangeelaaf falmuun jira, hidhamuun jira, akkasumas immoo ayyaana isaarraa qoodamuun jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo eebba Kiristoosiif karaa Kiristoos nuuf kenname qoodamuudhaaf akka Kiristoos waan hundumaa keessa darbe nus waan hundumaa keessa darbuutu nurraa eegama jechuudha. Nurraa eegama jechuudha. Kiristoos karaa nagaa hin deemne lafa kanarratti. Karaa dhiphinaati kan inni deeme. Karaa rakkinaati kan inni deeme. Warroonni isa duukaa bu'anis akkasuma. Phaawulos illee akkasuma. Isxifaanos illee akkasuma. Namoonni yeroo baay'ee gara kiristaanummaatti yoo dhufanii waan nagaan argamu fakkaata. Garuu gara kiristaanummaatti dhufuun gara rakkinaatti dhufuudha. Sababni isaa Kiristoosii wajjin deemuu gaafata waan ta'eef jechuudha. Kiristoos akkas jedha. Eenyus na duukaa bu'uu yoo barbaade fannoo ofiisaa baadhatee maal haa ta'u? Na duukaa haa bu'u. Fannoo baadhachuu jechuun rakkina jechuudha obboloota koo. Rakkina kana garuu du'uudhaaf qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf Phaawulosis maal jedhaa? Waa'ee hunduma keessaniif yeroo yaadu garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuttis ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha jedha. Hidhamuu kootti, wangeelaaf cimsee falmuu kootti, ayyaanattis jechuudha. Kanas akkasiin qoodamtan nan beeka jedha obboloota koo. Itti aansee lakkoofsa 8 irratti jaalala isa karaa Kiristoos Yesuus keessaa argamuun akka isin yaadu Waaqayyo beekaa jedha. Waaqayyo maalidha obboloota koo? Jaalala. Jaalalli Waaqayyo karaa eenyu nutti mul'ate? Jaalalli Waaqayyo karaa eenyu nutti mul'ate? Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos. Ameen. Ergaa Yohaannis 1:4-8 irraa akkana jedha. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaalatin Waaqayyo maal hin godhu jedha? Hin beeku jedha. 9 Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannu tokkocha ilma isaa gara biyya lafaatti ergee. Kanaan jaalalli Waaqayyo nu gidduutti maal ta'e jedha? Mul'ate jedha. Jaalalli Waaqayyo karaa ilma isaa nu gidduutti maal ta'e? Mul'ate jechuudha. Karaa ilma isaa nu gidduutti mul'ate. Kanaaf ilma isaa qabaachuun jaalala qabaachuudha. Jaalala eenyu qabaachuudha? Jaalala Waaqayyoo qabaachuudha. Kanaaf Phaawulos warra Filiphisiitiif yeroo caafeetiin jedhu lakkoofsa 9 irratti maal jedhee barreesse? 8 irraa jaalala isa karaa Kiristoos Yesuus argamuun akka isin yaadu Waaqayyo beeka jedha. Jaalala karaa Kiristoos argamu jechuun eenyu biraa jechuudha? Waaqayyo biraa karaa eenyu? Karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf Kiristoos karaan dhugaan jireenyi ana karaa yoo jedhu seensa irratti maal jenne? Warra karaa Kiristoos Waaqayyoof maal ta'an jenne? Qulqullaa'an jenne. Warra karaa Kiristoos maal argatan jechuudha? Karaa addaatiin jaalala argatan jechuudha. Warra karaa Kiristoos jireenya argatan jechuudha. Ergaa Yohaannis 4:11 irratti kareessa dubbisaa turre Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne. Jireenyi bara baraa kunis eenyu keessatti argama jenne? Ilma isaa Yesuus Kiristoos keessatti argama jenne. Titiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6 ammoo yeroo dubbifne Waaqayyo hafuura qulqulluu isaa karaa ilma isaa nurratti maal godhe? Dhangalaase. Karaa ilma isaa nurratti dhangalaase. Kanaaf jireenya, ayyaana, jaalala, hafuura, eebba kan hundumaa kan argannu Waaqayyo abbaa biraa karaa eenyuuti? Karaa ilma isaa Gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Dubbii namatti tolu. 9 irraa jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti argitanii ogummaan eenyudha nuuf? Ogummaa kan ta'e eenyudha jedha? Kiristoos Yesuus. 1 Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 24. Fakkeenyi boqonnaan 8 waa'ee ogummaa dubbata miti? Ogummaan kun eenyuun bakka bu'a? Kiristoos Yesuusin bakka bu'a. 1 Qorontos 24:30 irraa dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jaalalli nuti qabnu ogummaadhaan ta'uu qaba jechuudha. Jaalalli eenyudha? Waaqayyo. Waaqayyoon kan nuti hubachuu dandeenyu maalidhaan? Ogummaadhaan. Ogummaan eenyudha? Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Hubadhaa. Waaqayyo ogummaa keenya nuuf godhe. Jaalalli Waaqayyo karaa ilma isaa nuuf mul'ate jechuudha. Kanaaf jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti, dubbii gargar baasee hubachuutti baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha jedha. Jaalalli keessan itti dabalaa deemuu qaba. Garuu ulaagaa tokko guutuu qabu. Tokko ogummaadhaan ta'uu qaba. 2 dubbii gargar baasanii hubachuudhaan ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf jaalalli keenya akkasitti dabaluu qaba malee jaalala kallattii hin qabne ta'uu hin qabuudha kan jedhu. Yeroo baay'ee namoonni maal jedhu? Ispeeshaalii dargaggoonni yeroo jaalala keessa jaalalli maaliif ija hin qabu jedhu miti? Jaalalli garuu ija qabamu hin qabu.
qaba. Namni jaalatu ija dhabuu danda'a. Jaalalli garuu ija qaba. Gargar baasee beeka jechuudha. Ogummaadhaan kan inni ta'u. Kanaaf nutis jaalala waaqaas jaalala namaas kan goonuun dubbii gargar baasanii beekuudhaan Kiristoosiin geggeeffamuudhaan jechuudha. Okay, nan kadhadha. 10 irraa isa ta'uu fi isa hin taane gargar baaftanii akka qoratan guyyaa dhufa Kiristoosis makaa malee gufuu malee akka taatan kadhachuu kooti jedha. Maal akka gootaniif dubbii gargar baaftanii qortanii akka laaltanii. Mata duree barnoota tokkos haa ta'u yeroo barumsa tokkos barannu akka warra beeriyaa maal gochuu qabnu obboloota koo macaafa qulqulluu qorree gargar baafnee laaluu qabna jechuudha. Gaafa san guyyaa dhufa Kiristoos makaa malee baabiloonummaa malee jechuudha. Makaan argitanii walitti makaa maaliif? Makaa dhugaa soba. Kanaan dura waan tokko ilaalaa turre. Heewwaniin Waaqayyo maal jedheen? Muka kanarraa hin nyaatinaa. Gaafa nyaattan maal taatu jedheen? Du'a duutu jedheen. Dubbii qajeelaadha kan Waaqayyo kenne. Garuu isheen gaafa bofattiin gaafattee Waaqayyo dhuguma muka kana akka nyaattaniif isin eeyyameera jennaan maal jetteen? Hin nyaatinaa, hin tuqinaas nuun jedheera jettee. Waaqayyo hin tuqinaa jedheeraani? Hin jenne boqonnaa 2 keessatti hin nyaatinaa qofa jedheen. Gaafa dubbii keenya mi'eessuudhaaf haa ta'u, namni qajeelchaa hubachuuf haa ta'u, sammuu namaa keessatti xiyyeeffannaa addaa akka inni argatuuf jennee haa ta'u, gaafa waa itti daballe abaasatu nutti dabalama obboloota koo. Macaafni qulqulluun gaara. Akkuma macaafni qulqulluun jedhe qofatti namaaf dhiyeessuun qajeelaadha. Dubbii keenyatti fayyadamnee gaafa dubbachuu barbaanne nama simmiina ofii keenyaas hin banna jechuudha. Adda dhugaa macaafa qulqulluu keessatti yaada namoota dabaluutu barnoota garaagaraa, doktoriinii garaagaraa akka dhufaniif sababa ta'e jechuudha. Isa barraa'e qofaan akka jiraannu qorree adda baafnee guyyaa gooftaa Yesuus Kiristoos makaa malee fuula isaa akka dhaabannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Gufuu malee akka taatan kadhachuu kooti jedha. 11 irraa ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamu guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiif ta'uu jirtu jedha. Waan kana mee rogatti xiyyeeffadha. Ija karaa eenyu argamu? Ija karaa Yesuus Kiristoos argamu. Maal jenneerra Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti? Ani jirmaa jedha Kiristoos. Isin immoo maal kooti jedha? Damee kooti jedha. Dameen anatti qabatee jiraatu ija gaarii godhata jedha mitiire? Kanaaf iji qajeelummaa argamu karaa eenyu duwwaa argamu? Karaa Kiristoos Yesuus duwwaa argamu obboloota koo. Iji argamuun kun immootu eenyuuf ulfina ta'a? Waaqayyo abbaadhaaf ulfina ta'a. Mukicha dhaabee kan eegu eenyudha jedha Kiristoos. Abbaa kooti jedha miti? Mukichi wayinii inni dhugaan eenyudha jedha? Anaa jedha. Abbaan koo immoo isa dhaabee eeguudha jedha mitiire? Mukichi gaafa ija godhatu eenyutu itti gammada? Abbaa dhaabee eeguudha. Kanaaf gaafa nuti ija gaarii godhannu ulfina eenyutiif ta'a jechuudha. Ulfina Waaqayyo abbaatiif ta'a. Kiristoos akkana jedhe. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti natti fakkaata. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irraa akkas jedha. Isin ifa biyya lafaatii mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u jedha. Iddoo biratti immoo hojii gaarii keessan arganii Waaqa keessan akka galateeffateef hojiin gaariin keessan Waaqayyo namoota hundumaa fuulduratti maal haa ta'u jedha? Haa mul'atu jedha. Hojiin gaariin keessan nama hundumaa fuulduratti maal haa ta'u? Haa mul'atu. Haa mul'atu jedha obboloota koo. Kanaaf hojii gaarii kenna fuula Waaqaatti akka mul'atu gochuudhaaf dhama'uun anaaf isin irraa baay'ee gama. Hojiin gaariin fuuldura Waaqayyootti akka mul'atu jechuun ija eenyu godhanne jechuudha? Ija gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa argamu godhanne jechuudha. Kanaaf Kiristoos hojii gaarii gootanii ija gaarii godhattanii hojiin gaariin keessan ulfina eenyutiif akka ta'u jedha? Ulfina Waaqayyootiif akka ta'u jedha obboloota koo. Ulfina Waaqayyootiif akka ta'u jedha. Kanaaf jireenya keenya keessatti dhugaa irratti gadi dhaabannee dhugaatti Kiristoosiin bakka bu'uun anaaf isinirraa baay'ee eegama jechuudha. Ija isaa godhachuun. Kanaafidha macaafni qulqulluun xiyyeeffannaadhaan kan inni jedhu. Ximootiyoos irratti, Phexros irrattis jecha wal fakkaatu dubbata. Dhugaadhaaf jiraannee
Waaqayyoof ulfina akka ta'utti ija gaarii karaa gooftaa Yesuus Kiristoos argamu godhachuutu nurraa eegama jechuudha. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeellummaarraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiif ta'uuf jirtu jedha. Tole. 12 obboloota koo wanti ana irra ga'e kun wangeela bal'isuuf ba'eessa godhee hojjechuu isaa akka beektan nan barbaada jedha. Wanti narra ga'e kun maaliidhaaf ta'e? Wangeela hojjechuudhaaf. Rakkinni nurra ga'u wangeelaaf ta'uu qaba obboloota koo. Dadhabuun nurra ga'u wangeelaaf ta'uu qaba. Dhama'uun nurra ga'u wangeelaaf ta'uu qaba. Kanaaf Phaawulos akkana jedha. Wangeela bal'isuuf akka beektan nan barbaada jedha. Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessa hundumaa namoota warra kaan hundumaa biratti beekameera jedha. Maal waan ta'eef? Wannan hidhameef. Hidhamuun keenya dhugaadhaaf rakkachuun keenya namoota biratti akka barannuuf sababa ta'a. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Hidhamuun koo namoota gurguddoo biratti warra Roomaa hundumaa birattuu akkam beekamu na godheera jedha. Galanni Waaqaa haa ga'u. Seexanni nu miidhuudhaaf yeroo sababa fayyadamu Waaqayyo immoo karaa addaatiin hojii ofii hojjeta jechuudha. 14 sababii an mana hidhaatti galfameef obboloonni garri caalaan gooftaa maal godhaniiru? Amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaaf caalaa ija jabaatanii jedha. Waan maal ta'eef? Waan hidhameef. Kanaaf rakkachuun keenya yoo Waaqayyo wajjin jirra ta'e maaliif ta'a obboloota koo? Gaarummaadhaaf ta'a. Wangeela inni mataan isaatu. Kanaaf rakkachuun keenya dhiphachuun keenya nutti dhagahamuun qabu jechuudha. Nutti dhagahamuun qabu. Dhugaadha. Dhimma wangeela dhugaa qorachaa jiru kana yeroo laaltanii hammuma namoonni na miidhuudhaaf yookaan immoo ukkaamsuudhaaf yaalanii namoonni duubaan na gaafatu. Maaf waa'ee kee akkas jedhaaru? Maal dubbataa attaati jedhu? Maal barsiisaa atta? Maaliidhaaf namoonni akkana waa'ee kan kee dubbataaru jedhan? Okee teennee wajjin hin mari'an. Namni kun dhugaa kanan bara. Hammuma namni ukkaamsuudhaaf yaalu dhugichi immoo maal ta'a deema? Lataa deema jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Hidhamuu kootti namoonni baay'een wangeela baraniiru jedha. 15 jarri tokko hinaaffaarraa naan morkachuu isa irraa kan ka'e Kiristoosiin maal godhu jedha? Hin lallabu jedha. Isaan maaliidhaaf lallabu? Naan morkachuudhaaf lallabu. Warri kaan immoo fedha gaarii irraa kan ka'e Kiristoosiin maal godhu? Hin lallabu. Warri jaalala gaarii irraa kan ka'e kana godhan wangeelaaf akkan falmu as kaa'amuu koos hin beeku. Warri akeeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jallaadhaan Kiristoosiin lallaban garuu hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu yaaduu jedhu. Hidhamuu koo irratti maal gochuu yaadu? Rakkina kaasuu yaadu. Warri dhugaadhaaf lallaban garuu maaf akkan hidhame beekuu jedhu. 18 fakkeessuudhaan sana haa ta'u dhugaadhaanis haa ta'u akkuma fedhe ta'ee karaa fedheen iyyuu Kiristoos haa lallabamu duwwaa jedhu. Nama mormuudhaafis haa ta'u akkasumas immoo na deeggaranii dhugaallee qajeelaan haa ta'u karaa hundumaanuu eenyu haa lallabamu jedha obboloota koo? Kiristoos haa lallabamu jedha. Tokko fakkeessaadhaaf naan morkuudhaaf jedhanii maal godhu? Lallabu. Tokko immoo dhugaatti lallabu. Karaa malachinuu Kiristoos maal haa ta'u jedha obboloota koo? Haa lallabamu. Xiyyeeffannaan keenya inni guddaan yoo ilaalchi onni garaan keenya keessatti ijji garaa keenya gaafa baname ilaalcha akkasii qabaanna obboloota koo. Wal miidhuu irratti utuu hin taane maal gochuu irratti xiyyeeffannaa? Wal gargaaruu irratti. Dhugaa jiru wajjin qorachuu irratti xiyyeeffannee hin jenne jechuudha. Kun jedha 19 kun kadhata keessaniif gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiin gara hiikamuutti akka na geessu nan beeka jedha. Hubadhaa. Kuni kadhata keessanii kabiraa hoo gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiin. Hafuura eenyu jedha obboloota koo? Hafuura Yesuus Kiristoos. 19 kana mee Ingiliffasaa isinii dubbisa. 19 kana Ingiliffa akkana jedha. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer in the supply of the Spirit of Christ jedha. Hafuura Kiristoosiin kadhata keessa wajjin ta'e gara hiikamuutti maal naasaa jedha? Naaf geejjaramaa jedha. Kanaaf dhimma keenya gidduu kan galu hafuura eenyuuti? Hafuura Kiristoosiiti jechuudha. Hafuura Kiristoosiiti. Sababni isaa maalidhaaf? Hidhamuu Kiristoostu beeka. Rakkachuu Kiristoostu beeka. Akkasii miti? Fakkeenyaaf abbaan dhiphachuu rakkachuu foon beeka abbaan? Hin beeku. Kan beeku eenyudha?
Kiristoos Yesuusidha jechuudha obboloota koo. Kan nuuf dhiphatu isa. Kanaaf hafuura isaa irraa inni maal nuuf godhe? Nuuf kenne jechuudha. Hafuura Kiristoosiiti kan nuti kadhataa jirru. Kana beekuun baay'ee murteessaadha. Digdamarraa karaa tokkollee akka hin yellaasifamneef dhimmee nan eeggadha jedha. Karaa tokkonis maal akka hin taane akka hin yellaasifamneef dhimmee nan eeggadha. Nan abdadhasi. Jiraachuu kootiinis ta'e, du'uu kootiinis ta'e, kanaan dura akkuma gochaa ture, ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuuf ija jabina guutuun qaba jedha. Hidhamus hidhamuu dhabaadhus, naamijatis naamijachuu dhabaattus, ija guutuudhaan wangeela Kiristoosiin maal godha jedha? Nan lallabaa. Anaaf Kiristoos jireenya kooti jedha. Du'uun immoo bu'aa kooti jedha. Yoon jiraadhe nan barbaada. Yoo du'es garuu gammachuu kooti jedha. Yoo jiraadhe jireenyi koo eenyu ta'uu qabaadha obboloota koo? Kiristoos ta'uu qabaadha. Yoon taane immoo nagaadhaan boqadhu jedha. Kiristoosii wajjin ta'uun du'a jalaa bahuudhaare. Kiristoosiin jala wajjin ta'uun Yohaannis cuuphamaa morma murame yoo akkas ta'e. Otooma Kiristoosiin lallabeeru uduu Kiristoos jiruu mormi isaa maal ta'e? Murame. Kan biraa immoo billaan morma isaanii muruu maal godhe? Dhiise jechuudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 34 fi 36 irratti adda baafnee ilaalla. Kan billaadhaan mormi murames, kan billaan muruu dadhabes hundinuu maalidhaan? Amantiidhaan jechuudha. Amantiidhaan. Kanaaf Phaawulos yoon jiraadhe Kiristoos jireenya kooti, yoon taane immoo duutii waan hin barbaadu wanti inni jedhe. 22 irraa ittuma fufee lafarra jiraachuu kootiin caalatti hojii ija qabu nan hojjedha yoo ta'e garuu waan ani of fo'adhu hin beeku jedha. Yoo lafa kanarra jiraachuun kanaaf malu ta'e hojii gaarii hojjechuu danda'a. Kamiin keessaa kamiin akka filadhu hin beeku jedha. 23 yaadi koo waan lama irratti wal rukutaa. An biyya lafaa kana dhiisee adeemuu Kiristoos bira jiraachuu nan hawwaa. Kunis anaaf hundumaarra caalaa hin wayya jedha. Asirratti namoonni dooktoriin adda addaa barsiisu. Yoo namni tokko du'e eenyuun bira dhaqa jedha? Kiristoosiin bira dhaqa. Kun immoo si ol deema jedha. Garuu macaafni qulqulluun waa'ee Daawitii yeroo dubbatu hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti boqonnaa 2 lakkoofsa 29 irraa yaa obboloota koo waa'ee Daawit abaabilii keenya mul'inatti isinitti himuu nan jaalladha. Inni du'eera, awwaalameeras, awwaalli isaa amma irraatti eessa jira jedha. Amma irraatti nu bira jira jedha. 34 irraa Daawit ofii isaatii gara Waaqayyootti maal hin goone jedha. Ol hin baane jedha. Kanaaf namni gaafa du'u maal hirriba jechuudha. Maaliidhaaf Waaqayyoon bira jiraachuu barbaada jedhee Kiristoos bira jiraachuu danda'a jedhee. Namni yeroo rafee uf beekaa? Namni yeroo rafee uf beekaa? Nama yeroo rafee yeroo hirribaa kaa'uudha miti isaa guyyaan lammaffaan. Yeroo hirribaa kaa'uudha bakka. Rafeera. Phaawulos yoo du'e yeroo rafee hirribaa ka'u eenyuun ijaan arga jechuudha. Kiristoosiin ijaan arga. Kan inni ijaan argu jechuudha. Sababni isaa fiigeera fiigicha koo hundumaa maal godheera jedha. Xumureera. Akka an Kiristoosiin fakkaadhe isinis maal godhaa jedha. Ana fakkaadhaa waan jedheef jechuudha. Kanaaf isa bira jiraachuu nan fedha jedha malee namni gaafa du'e har'uma Kiristoosiin bira dhaqa. Har'uma si oliin gala miti. Macaafni qulqulluun akkas hin jedhu. Macaafni qulqulluun Tasalonqee keessa yoo biraan baaneen qorannaa malakanni dhumaan afuufamaa warri du'an nu dursanii boolla keessaa maal godhu jedha. Ka'u jedha mitiire. Osoo sila samii galanii nan ta'e maa boolla keessaa ka'ure. Samii magadi dhufanii barreeffamni barumsa akkas jedhu hin jiru jechuudha obboloota koo. Bal'inaan yeroo biraa irra deebi'uu dandeenya. 24 irraa haa ta'uyyuu malee biyya lafaa kanarra turee jiraachuu koo isiniif caalaa barbaachisaadha. Ani isin biratti hafee isin amantiitti akka guddattaniif akka gammaddanitti hunduma keessan bira bubbuluun akka jiru amanadheera beekeeras jedha. 26 deebi'ee dhufee yommuu ani isin biratti argamu isin karaa Kiristoos Yesuus anaan of jajuudhaaf caalaa sababii hin qabaattu jedha. Kiristoos gara keessanitti waan ergeef isin bira jiraachuu kootti maal gootu? Caalaatti hin gammaddu. 27 amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhattan irran deebi'a. 27 kana xiyyeeffannaadhaan dubbisame. Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos Yesuus fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee akka warra wangeela Yesuus Kiristoos fudhate jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Waan biraatiin maal hin ta'inaa? Hin rakkatinaa. Isin hin dhibin. Hafuura tokkoon
hafuura tokkoon iddoo keessanii utuu hin socho'in dhaabattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yeroo dhufe akkasitti isin arguu, yoon dhufuu dhabaadhe akkasitti jiraachuu keessan dhaga'u nan fedha. Akka dhageettanitti akka wangeela Kiristoosiin malutti maal ta'u akka taatan, akka jiraattan nan barbaada. San qofa miti obboloota koo, akka jiraattan duwwaa miti. Wangeela gooftaa karaa amantii argamu, wangeela argame kanatti maal ta'uudhaaf, jiraachuudhaaf akka wal dorgomtan nan barbaada. Yoon dhufe isin arguu, yoon taane waa'ee keessan dhaga'uun barbaada jedha. Isin waanuma tokkollee warra isinitti ka'an sodaattanii maal hin godhinaa? Hin raafaminaa. Warra isin morman argitanii maal hin godhinaa? Hin raafaminaa. Jabaattanii dhaabbachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname. Jabaachanii dhaabachuun keessan eenyu biraa isiniif kenname? Waaqayyo biraa isiniif kenname. Karaa eenyu? Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii, isin immoo fayyuu keessan hin agarsiisaa jedha. Jabaannee gaafa rakkina keessatti dhaaban. 29. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif maal godheera jedha? Kennameera. Hubadhaa. Amanuun keenya rakkina jalaa dheessuuf miti. Amanuun keenya gammachuu qofatti jiraachuuf miti. Kiristoositti amanuun keenya rakkina isaas baadhachuudhaaf jechuudha. Isa wajjinis rakkachuudhaaf jechuudha. Kanaaf akka har'a qorannetti rakkinni karaa kiristaanummaa irratti nu qunnamu isa qajeelaadha. Isinuma qunnama jedhamee eegame. Soddomarraa kanatti dhama'uu koo akkuma kanaan dura ana irraa argitan ammas waa'ee Kiristoosiif dhaga'aa jirtan isinis itti dhama'uu hin dandeessu jedha. Kanaaf dhama'uun dhugaa wangeelaa karaa qajeelaadha jechuudha. Kiristoos maal jedhe? Amma biyya lafaa keessa jirtan maal qabdan? Rakkina qabdan. Garuu jabaadhaa. An mooyaa isinis maal gootu jedha? In mootu jedha mitiire? Kanaaf obboloota koo jabaannee dhaabannee ergaa jalqaba tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 2:1 irratti dubbifnetti hin deebi'aa. Nuyi Phaawulosiif Ximootiyoos hojjettoota Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Filiphiyuus jiraatanii ka jedhu kana mandara ofii jirrutti deebifnee barreessina. Mandara ofii kennaa jirrutti warra karaa Kiristoos eenyuuf qulqullaa'an? Waaqayyoof qulqullaa'an. Warra garaa warra ilaaltotaa fi gargaartota. Hundi kennayyuu maalidha obboloota koo? Luboota. Luboota kan nu godhe isa jechuudha. Lakkoofsa 2 Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaaf isiniif haa kennu. Ameen. Eebbifamaa.